Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jimaata har'aa Geediyoon Xiimotewosiin ministeera haajaa alaa biyyattii gochuudhaan muudaniiru. Kunis obbo Taayyee Asqasillaasee dhiyeenya kana pireezidaantii Itoophiyaa ta'an bakka buusuuf ta'a. Geediyoon Xiimotewos onkololeessa bara 2021 irraa eegalee ministeera haqaa ta'uudhaan tajaajilaa akka turan yoo ta'u, duras abbaa alangaa muummicha biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Muudamni kun yeroo murteessaa Itoophiyaan rakkoo biyya keessaa fi alaa mudateetti gaggeeffame. Qooddannaa bishaan laga Abbayyaa kan ijaarsa hidha haaromsaa wal qabatee Itoophiyaan Masrii waliin wal dhabdee keessa jirti. Gama kaaniin Itoophiyaa fi Soomaaliyaanis waliigaltee falmisiisaa Finfinneen jalqaba bara kana naannoo Soomaaliyaa irraa adda baate waliin mallatteessiteen muddamsa dippiloomaasii keessa seenanii jiru. Hojiin siyaasaa olaanaa akka jalqabe onkololeessa bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad waajjira abbaa alangaa waliigalaa keessatti ittaanaa gochuun erga muudanii booda muudama siyaasaa sana dura waggoota dheeraaf miseensa faakaltii seeraa kan yuunivarsiitii Finfinnee ta'uudhaan seera heeraa barsiisaa turan. Jijjiirama xixiqqaa biraa Dr. Abiyyi Ahmad taasisaniin amajjii bara 2023 irraa eegalee Komishinara Komishinii Investimentii Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka turan Adde Haannaa Ar'aayaa Sillaasee ministeera haqaa haaraa ta'aniiru. Itti aantuu ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Adde Salaamaawit Kaasaa ministeera turizimii ta'uun muudamaniiru. Aangoo kana duraan Adde Naasisee Caaliitu qabatee ture. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota 8 darban keessatti weerara dhukkuba kooleeraan lubbuun namoota 66 darbuu fi namoota 4,000 ol immoo dhukkubichaan qabamuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo sanaa beeksiseera. Dhaabbata fayyaa hawaasaa naannoo sana keessatti ogeessi to'annoo dhukkubaa fi dhimmootii fayyaa fi darbi sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lakkoofsi kun dhuma baatii bitootessaa hanga jalqaba baatii onkololeessaa bara 2024tti namoota dhibee kanaan qabaman kan of keessaa qabudha. Ji'oota lamaan darban keessatti qofa namoonni 3,117 vaayirasii kooleeraan qabamuu isaanii aangawoonni akka gabaasan ogeessi dhaabbatichaa kun beeksisaniiru. Anaadee naannichaa 41 irraa namoonni dhukkuba kooleeraan qabaman jiraachuun gabaafameera. Weerarri kooleeraa kun wal dhabdee lubbuu namaa galaafatuu fi caasaa eegumsa fayyaa naannoo Amaaraa diigaa jirutti dabalata ka dhufedha. Galmeen tarsiimoo deebii gargaarsa namoomaa kaleessa maxxanfame akka agarsiisutti fooramiin dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi deemaa jiru tajaajila fayyaa haalaan akka gufachiise dhaabbilee hedduunis hojii dhaabuuf dirqamuu isaanii agarsiisee jira. Sadarkaan miidhaaf saamicha ji'a adoolessa bara 2023 hanga amajjii bara 2024 gidduutti gaggeeffame akka agarsiisutti dhaabbilee fayyaa 969 miidhamuu yookaan saamamuu isaanii kan ibse yoo ta'u, kunis dhaabbatoota fayyaa zoonii 2, waajjiraalee fayyaa aanaa 62, hospitaalota 25, buufataalee fayyaa 198 fi buufata fayyaa 682 dabalatee akka ta'e galmeen kun ibsee jira. Akka galmee kanaatti sababaa walitti bu'iinsa kanaan hojjetoonni eegumsa fayyaa 1,116 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru yookaan iddoo biraatti hojii jijjiirrataniiru ta'uu baannaan ajjeefamaniiru jedha. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo aangawaa ministeera haajaa biyya keessaa kan turan itti aanaa isaanii haaraa taasisuuf kaadhimaniiru. Kaadhimamaan kun kan dhiyaatan erga itti aanaan pireezidaantii biyyattii Rigaatii Gaachaagua himannaa malaammaltummaa fi qoqqoodiinsa sabaatiin walqabatee paarlaamaa keessatti dhimma dhiyaateen itti aanaa pireezidaantii ta'uu isaanii sagalee guddaadhaan erga hafee sa'aatii muraasa booda pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo jimaata har'aa Kituurii Kindikiin mana maree biyyaalessaaf maqaa dhahaniiru. Kunis Gaachaguaan dhukkubsatanii hospitaalatuu jiranii himannaa irratti dhiyaate sana booda. Kindikiin yeroo duula filannoo bara 2022 itti aanaa pireezidaantii ta'uuf dorgomaa turan. Abukaatoon itti aanaa pireezidaantii duraanii Gaachaguaa akka jedhanitti dhukkubbii qomaa cimaa dhiphina waliin wal qabateen hospitaala ciisanii jiru. Aangoo irraa kaafamuu isaanis
mana murtiitti ni falmatu jedhanii kan eegan ta'uu ibsaniiru. Piroofeesar Kiniidiin bakka duwwaa waajjira ittaanaa pireezidaantii keessatti uumame guutuuf kaadhimamuu isaanii ilaalchisee ergaan kabajamoo pireezidaantii irraa naa dhufeeraa jedhan afyaa'iin gumii biyyoolessaa Mooses Wataangula. Oduma Keeniyaa kana keessaa osoo hin bahiin immoo manni murtii olaanaa Keeniyaa ajaja baaseen immoo murtee manni maree Keeniyaa dabarsee fi itti aanaa pireezidaantii haaraa muuduun hanga onkoloolessa 24tti akka dhaabbatu ajajeera. Oduu gara biraatiin Israa'el waggaa tokkoof Hamaas cabsuuf waraana gaggeessiteen hoogganaa isaa Yahyaa Sinwaar erga ajjeeftee booda jimaata har'aa Gaazaa irratti haleellaa gaggeessitee jirti. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun ajjeefamuu Sinwaar kana kan jajan yoo ta'u haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 raawwate hin xumuramne jechuudhaan garuu kun jalqaba sadhumaatii jedhan. Seenaa Israa'el keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafate kan qopheesse Sinwaar ajjeefamuun bulchiinsi hamaan kan Hamaas kufaatii keessa jiraachuusaaf mallattoo barbaachisaadha jedhaniiru. Yeroo haleellaan kun raawwatame sanatti hoogganaan Hamaas kan Gaazaa Sinwaar ji'a adoolessa keessa hoogganaan siyaasaa Ismaa'eel Haaniyyee erga ajjeefamee booda hoogganaa waliigalaa garee hidhattoota kanaa ta'ee ture. Pireezidaant Joo Baayiden kamisa kaleessaa duuti Yahyaa Sinwaar Israa'elii fi Falasxiinota gidduutti carraa tasgabbii siyaasaa fidu ta'uu ibsaniiru. Baayiden ibsa kana kan kennan humnootiin ittisaa Israa'el onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa shororkeessummaa Hamaas Israa'el irratti raawwate kan qopheessee fi duula haaloo ba'uu Israa'el waggaa tokkoof Gaazaa keessatti gaggeessaa turteen Sinwaar ajjeesuu isaanii erga beeksisanii yeroo muraasa booda. Obbo Taayyee Dandahaa mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti har'a dhiyaatanii jiru. Beellama har'aatiin obbo Taayyeen himata meeshaa seeraan alaa qabatanii argaman isaan irratti dhiyaate akka raagaa ittisaa dhiyeeffataniif har'a mana murtiif kan dhiyaatan yoo ta'u, yoo deebii kennanis meeshaan waraanaa isaan bira kan ture ta'uu durumaanuu amanuu fi garuu immoo meeshaan waraanaa kan mootummaan quba hin qabne na bira hin jiru. Kanaaf himatamuu hin qabu jedhanii dubbataniiru. Obbo Taayyeen himata sarbamiinsa mirga namoomaa narra dhaqqabe jedhanillee himataniiti jiru. Galmoo Daawit Finfinneerraa dabalata qaba. Himatatti dhiyaate sadeen keessaa lama kufaa kan taa'e dhaddachi mana murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'a dhimma deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandahaa ilaalee jira. Beellama irraatiinis dhaddachi mana murtii kun himata lammataa kan obbo Taayyee irratti dhiyaate meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhuu fi himatamaan akka ragaa ittisaa dhiyeeffatanii himata kana ofirraa faccisaniif ture. Kanaanis obbo Taayyee mana murtichaatii fi armaan dura akkuma jedhe meeshaan waraanaa argamu hin haalle jedhanii garuu meeshaan waraanaa biratti argame jedhan kunini kan humni mootummaa quba hin qabne miti. Kanaafuu yakkan nagaafachiisuu hin qabu jechaan waakkii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Ittisa ragaatiifis obbo Taayyeen aangawoota biyyattii olaanoo 5 dhiyeeffachuu fi garuu aangawoonni maqaan akka ragaa ba'aniif eerame kunneen maalirratti akka ragaa ba'an hin eeramne jechaan abbootii murtii dhaddachaa walfalmii bitaaf mirga har'a ture irratti eeranii jiran. Kanaafis himatamaan obbo Taayyee Dandahaa deebii yoo kennan aangawoonni kunneen warra walitti dhiyeenyaan hojii hojjetaa turredha jechaan deebii kennanii jiran. Falmii bitaa mirgaa irrattis obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa himata malee ji'ootaaf na turseera jechaan kan himatan yoo ta'an abukaatoon akkanaaf hin dhaabbanneefis jaarmiyaan tikaa biyyaalessaa biyyattii ogeeyyii seeraa na duraa sodaachiseera jechaan himata dhiyeeffatanii jiran. Ittisa ragaa fi himata obbo Taayyeen dhiyeeffatanis abbootiin murtii dhaddachaa hodii kennan ragaa obbo Taayyeen waammatan kan maqaan itti gaafatamaa ministeera nagaa olaanaa darbees kan muummee ministeeraa fi kan kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee keessatti eerame ilaalchisees warreen kun akka dhiyaatanii fi ajaja akka kennu ibsanii jiran. Himata obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa sarbiinsa mirga namoomaa irraan ga'eera jechaan dhiyeeffataniif ammoo koomishiniin mirgoota namoomaa haa qoratu jechuun ajaja kan dabarse yoo ta'u sodaachisaa abukaatoowwan koorra ga'a jedhaniif ammoo jaarmiyaan tikaa biyyattii dhiyaatee akka ibsa kennu ajaja akka dabarsus dhaddachi mana murtichaa ibsee jira. Dhaddachi mana murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa himata obbo Taayyee irratti jecha ragaalee dhaggeeffachuudhaa fi sadaasa bultii 9 bara 2017tti beellama biraa qabeera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti sababa rakkoo nageenyaaf daandiin geejjibaa cufaa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Daandii irratti imaltoota ukkaamsuu fi ajjeesuun irra deddeebiin akka mudatus himaniiru. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin kallattii lamaan cufamuu isaatiin rakkoo hawaas dinagdeef saaxilamneerra jechuun sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himaniiru. Jiraataa aanaa darraa ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif sodaatanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatanii rakkoo cufamuu daandii kanaatiin hawaasni dararamaa jira jechuun ibsaniiru. Afur guutuu manni kun karaadhaan hiriira qabatee amma sa'aatii ammaa kana odoo magaalaa fiichii dhannee uummanni kun daa'ima baatee dhukkubsataa isaanii yaala argachaa hin jiru. Sababa daandii kanaatiin karaa dheeraadhaa kan deemanii kan naannoo Amaaraa sababa waraana kanaatiin kan cufatee jiru jechuudha. Kanaaf yoo ganaa ta'eyyuu namoonni haala sanii haala fayyaa isaaniitiin nageenya isaaniitiin deemuu hin danda'anii hawaasni kun aana tagittiidha amma rakkachaa jiru kun jechuudha. Laga jammaa keessa darbuu hin danda'u. Konkolaataan tokko gara darraatitti imaluu hin danda'u. Kun immoo maaliin rakkuma nageenyati irra guddeessa jechuudha. Namni kun itti dabaluudhaan kanaan dura waggoota afuriif waraana bilisummaa Oromootiin kan cufamee ture. Daandiin kun amma immoo kallattii lamaaniin iyyuu hidhattoota faannootiin cufameera jechuun ibsaniiru. Jiraataan kan biraa aanaa darraa irraa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himan yaada kennaniin. Daandiin darraa dhagaa fiichee wal qunnamsiisu erga cufame waggaa afurii deema. Maangootitti erga cufame waggaa afurii daandii akka filannootti uummanni fayyadamaa ture kan karaa naannoo Amaaraa ture. Kiiloomeetira dheeraadhaas ta'u achitaan akka filannootti. Daandiin sunis immoo erga cufame tureera innis hidhattoota faannootiin. Sababa sana kan ka'e rakkoo siyaasa dinagdeeti hawaasicha kan gahaa jiru. Qaala'insi jireenya sababa saniin meeshaa waan hin galleef lammeessoo dhukkubsataan dhukkubsatee riifarii deemuu hin danda'u. Qorichi akka barbaadetti galaan jiru. Namni kun itti dabaluudhaan dhiyeenya kana konkolaachistoonni aanaa darraarraa karaa naannoo Amaaraa aanaa marraa beetee keessa darbanii gara fiicheetti imalaa turan hidhattoota faannootiin ogguramanii ajjeefamaniiru jechuunis eeraniiru. Yaayyuun guuneef fayyadamanii jaalli naannoo Amaaraa kanarra deeman shofeerota 8 kan ajjeesan guramanii birrii erga kaffalanii booda birriin sanas qarshii miliyoona 1.2 baay'ee isaaniin kaffalanii achi booda shofeeronni ajjeesaman. Konkolaataa sana raayyaan isa biyyaa gahee raayyaa biyyaatu kan taase namoonni isaan keessa namoonni ba'an jiran akka tasaa ta'etu yeroo isaan ajjeesuudhaaf bishaan bira dhaabaniitu bishaan laga jamaa bira dhaabaniina dhukaasatti dhukaasanii kan bishaanicha isaan waliin of gate bishaan sana daaketuma immoo buulan jechaadha nama tokko isaan keessa. Jiraattonni aanaa kanaa ammallee karaan bahanii fi karaan galan cufaa ta'uudhaan rakkoo hawaas dinagdeef saaxilamuu isaanii himuun mootummaan furmaata waaraa akka kennuuf gaafataniiru. Komii jiraattonni kaasan irratti kan dubbisne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiyaaloo Adaree gama isaaniitiin rakkoon daandii jiraachuusaa ibsaniiru. Gara marraa biteetiin duraan hin deemama amma hin deemamu haalli nageenya naannoo saniitis wayyoon qabu. Yeroo tokko karaa ijaarameen waraanni toora san jirus gargaarsa godheefi ni deema jira. Kan yoo rakkoon isarra hin geenye dabre jira. Kan warra faannoo saniin qabamee immoo maallaqa kaffalee dabre jira. Kan naannoo abootatiin jiru oggoruun saamuun qabeenya irraa miidhaa geessuun waan jiruuf sochiin tiraafikaa akka barbaadametti yeroo barbaadame socho'uu irratti qaawwee mataa isaa danda'e kan jiru ta'uu isaati. Waan kana ta'eef eegumsi gahaan godhamee sagantaadhaan humni waraanaa gizeen geejjiba kana garasiisuu dhugarasitti achi geessu kan jiru ta'uu isaati. Komiinis jira. Komiin kunis komii dhugaatii jechuudha. Godinichatti rakkoo nageenya aanaa darraa wanta hammeesseera jedhanis obbo Kaffaaloon eeraniiru. Aanaa darraa kana keessatti waan adda godhu humni faannoo jedhamuu fi shanee jedhamu kun ofii isaaniitii guyyaa takka walitti hin bu'an. Walitti bu'iinsi sabaa akka uumamu taasisu. Warri shanee deebi'aamu kun nama uummata afaan Amaariffaa dubbatu qabeenya isaa balleesse namarraanis miidhaa geessise. Warri faannoo jedhee ofii immoo shanee barbaadee rukuta odoo hin taane deebi'ee uummata afaan Oromoo dubbatu irratti miidhaa geessee qabeenya isaa fudhachuu ni mul'ata. Hanga ammaatitti tarkaanfii isaa fudhataniin uummanni miidhamuu soo jiraate uummanni naannoo san jiru madandaamaa ta'e mari'atee waliigalee dhiibbaa jara kanaa fuuldura dhaabbatee nagaa wajjin jiraachuu irratti wanti jiru wanni abdi qabeessa ta'ee fi garuu ammas hojii barbaadu kan jiru ta'uu isaati. Godina Shawaa Kaabaatti aanaa 5 keessa waraana bilisummaa Oromoo socho'a. Aanaa 3 keessa immoo hidhattoota faannoo socho'aa kan jedhan obbo Kaffaaloon bakka hidhattoonni jiranitti haleellaan hawaasa irratti ni raawwatamaa jechuun ibsaniiru. Ajjeechaa konkolaachistoota aanaa darraarraa karaa naannoo Amaaraa aanaa marraa beetee keessa qaxxaamuranii imalaa turan irratti fulbaana 12 bara 2024 akka lakkoofsa
faranjootaatti hidhattoota faannootiin uguramanii maallaqa birrii miiliyoona 1 ol tokkoon isaanii kaffalanii fulbaana 17 bara 2024 ammoo namoota 13 keessaa namoonni 8 ajjeefamuu namni tokko immoo miliquuf warreen hafan eessa buuteen isaanii dhabamuu irratti namoota 6 ol kan sagaleen Ameerikaa dhimma uguramuu fi ajjeechaa kana irratti dubbise keessaa gariin isaanii maallaqa buusiif walitti qabame keessatti hirmaannaa taasisuu gariin ammoo awwaalcha namoota du'anii kana irratti hirmaachuu isaanii himaniiru. Haa ta'uutii dhimma kana irratti kan dubbisne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiyaaluu Adaree daandii aanaa Marraabeetii keessa qaxxaamuru irratti konkolaachistoonni hidhattoota faannootiin uguramanii maallaqa akka kaffalanii darban odeeffannoo qabaachuu isaanii ibsanii ajjeefamuu konkolaachistoota kanneen irratti garuu odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Dhimma ajjeechaa fi uguramuu konkolaachistoota kana ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa addatti qulqulleeffachuu hin dandeenye. Himannaan kun kan irratti dhiyaate hidhattoota faannoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne.